Miseensonni mana marii waliinii paartii morkattoota siyaasaa magaalaa Finfinnee barbaachisummaa fi galma ga'iinsa marii biyyaalessaa irratti xiyyeeffachuun marii taasisaniiru. Maricha irratti barreeffama ka'umsaa muuxannoo biyyoota garaa garaa kan dhiyeessan obbo Taamiraat Lagaa biyyoonni addunyaa hedduun adeemsa marii biyyaalessaa keessa darbuun boqonnaa tokkorraa gara boqonnaa birootti ce'uu akka danda'an kaasaniiru. በአጠቃላይ ስናየው የቱኒዚያን አይነቶቹ ውጤታማ የነበረ ሀገራዊ ምክክር አድርገዋል። ወሉማ ገለቱ ይላል biyyoonni akka Tunisiyaa marii bu'aa qabeessa taasisaniiru. Afrikaan kibbaas marii bu'aa qabeessa taasisuun sirna apartaayidii irraa gara demokraasiitti ceeteerti. Biyyoonni hundi rakkoo isaaniif furaniiru jechuu baatanis biyya tasgabbooftuu fi sirna demokraasii ijaaruu danda'aniiru. Biyyoonni tokko tokko immoo murtoo osoo hin kennin hangaarraa kan ga'an jiru. Fakkeenyaaf Sudaanin fudhachuun ni danda'ama. Warreen dursanii jalqaban keessaas ishee tokkodha. Garuu bu'aa hin buusne jedhamteetu yaadama. Libaanonis ilaaluun ni danda'ama. ሊባኖስን ማየት ይቻላል። Marii biyyaalessaa adeemsisanii kanneen milkaa'uu hin dandeenye dhiibbaa mootummaa biyya bulchuu fi hirmaannaan paartileen morkattootaa gadaanaa ta'uun iddoo olaanaa qaba kan jiran obbo Taamiraat kunis Itoophiyaatti akka mudanneef paartileen morkattootaa dammaqinaan hirmaachuun barbaachisaa ta'uu himaniiru. ፖለቲካል ፓርቲዎቹ እንደዚህ አይነት ሀገራዊ ምክክርን በመጀመሪያ ደረጃ paartileen siyaasaa mariin biyyaalessaa akkasii faayidaa maalii akka qabu sirriitti hubachuu fi beekuudha qabu. Mootummaan yookiin qaamni ta'e qofti waan barbaadeef bu'aa hin buusu. Kanaaf paartileen siyaasaa hundi kana hubatanii ajandaawwaniif murtoowwan darban sirriitti beekuudha qabu. Walumaa galatti immoo hawaasni akka hirmaatuuf dadammaqsuu fi amanamummaa as gubbaa irratti jiru akka dabaluuf hirmaannaa isaanii guddisuu qabu. Itti dhiyaatanis hordofuudha qabu. ደጋለባቸው በቅርበት መከታተል አለባቸው። Mariin biyyaalessaa kun bu'a qabeessa akka ta'uuf paartileen siyaasaa itti gaafatamummaa irraa eegamu ba'uuf qophii ta'uu isaanii walitti qaban mana marii waliinii paartilee morkattoota siyaasaa magaalaa Finfinnee obbo Mulugeetaa Abbabee dubbatanii hanga yoonaattis paartileen dammaqinaan hirmaachaa jiraachuu isaanii himanii boqonnaa itti aanu keessattis waan irraa eegamu ba'uuf qophiidha jedhaniiru. አሁን አንድ ብለን ስልጠና ጀምረናል። ኮሚሽኑ ሲቋቋም ጀምረን የግሉ ተሳትፎ አድርገናል። Amma tokko jennee leenjii jalqabneerra. Komishinichi yeroo hundeeffameerraa kaasee gumaacha olaanaa taasisneerra. Komishinichi yeroo hundeeffameerraa kaasee gumaacha olaanaa taasifneerra. Hirmaannaa nuyi taasifne namoonni barbaannu gara fuula duraatti akka dhufaniif. Rakkoon iftoominaa jira. Kun gaaffii hin qabu. Rakkoon jiraachuu ni mala. Garuu mariin kun akka gufatu jechuu miti. Rakkoo jiru furaa deemuu qabna. ስታክ ማድረግ አለበት አይደለም የኛ እምነት ችግሩን እየቀረፍን ወደፊት መሄድ አለብን። Paartileen siyaasaa filannoo yaadaa malee filannoo biyyaa waan hin qabneef dhimma biyyaaf tolu irratti waliin imaluun barbaachisaa ta'uusaa gorsaan quunnamtii uummataa kantiibaa magaalaa Finfinnee obbo Alamaayyoo Ejjiguu yaadachiisaniiru. የዚህ አይነትን ጉዞ ስናጠናክር በሀገራችን ውስጥም ትልልቅ ድሎች ማስመዝገብ እንችላለን። Adeemsa akkasii yeroo cimsinu biyya keenya keessatti injifannoo gurguddaa galmeessuu ni dandeenya. Rakkoon yoo uumamanii waliin furuu ni dandeenya. Filannoo yaadaa malee filannoo biyyaa waan hin qabneef biyya tokko qofaa waan qabnuuf marii biyyaalessaa dhufu irratti paartileen siyaasaa fi lammiileen hundi ga'ee irraa eegamu bahuu qaba. Dhaloota dhufuuf bu'uura kaa'uu qaba. ለአሁኑ ብቻ ሳይሆን ለትውልድ ትልቅ መሰረት ይጥላል ተብሎ መታመነው